Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota sagantaa Bohaartii Hamiltan kam jirtu bakka jirtanutti nageenya rabbii isin biraa jiraatu jecha. Bohaartiidha? Bohaartiidha. Ma nama bohaaruu beeku bohaara'u. Daawwattoota keenya Ishi bohaarsaadha nu. Ofiifun bohaarree bohaarsina yaa nagaan qabda nuti. Ustaaz wayyaa ka gaafiin keenya. Miti gaafii miti. Sagantaa bohaartii naan irreeffadhe. Waa bohaarsuu dhaquudha kaasaan isaa hidheetan illee. Al tokko gaddatti isin bohaaru. Kastaanaan baroon. Gaddan qabu. Gaddan jijjiirraa barnu. Isa kana Nu warra gadda gammachuutti jijjiiruu beeku beeku. kanaaf bohaartii. Fandalaqsuu beekna. Gadda keessatti fandalaqsuu beekna. Kanattis nu beekama namaa yeroo tokko tokko. Sagantaan keenya sa'aatii si gabaabduudha. Ci garagallaga. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya hedduudhaan isinirraa fagaannee turre tola rabbiitiin ammas walitti deebinee jirra. Walaloo tokkoon nan jalqaba. Akkam nagumaa jirtu ustaaza Kobbaa Haqaa nu dhiistaniin deemtanuu rakkoof giriraa baqaa nu wajjiniin jiraattu bara bal'inaaf dhiphuu utuu warri ammeenyaa fuula guuree isin jibbuu nuuf laattaniittu aarsaa yeroof qabeenyaa rabbi isiniif halaatu dafka keessaniif beenyaa jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaaz. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Utuu sila afaaniin jettee akkanan bareedu. Utuu sila afaaniin akkana jette himte hin bareedu akka artiinii fi walaloonitti humna qabu si agarsiisa. Humna isaa ulaa kee dhadhayeessee ulaa qalbii namaa dhadhayeesseenuudhaa fi humna qaba walaloon. Utuu silaati akkuma kanaan ijoolleen akka salaamu alaikum siin jetteetti yoo jette waa tokko sin dinqu. Jechumaa Si dinquu dhabuu mala. Kanaaf artii keessatti yeroo walaloodhaan rasuula rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam waa jedhu rasuula rabbiitiin waa jedhu warri jaahiliyyaa warri qureeshii warri banii kinaanaa kun abbaa walaloo danuusaa qabu. Isa rasuulaan ummu jamiil mataansi haati mana abii lahab isa jarri walaloodhaan jedhutu irra ergamaa rabbiitiin waa jechuu yoo barbaadanii itti dhaafii walalootti gargaaramanii jennaan rasuula moo rabbiin hassaaniin as kaa'eef. Hassaaniin as kaa'ee jennaan waan gabaabaadhaan ergaa fuudhee afaan biyyaa kaa'a. Si galee? وأجمل منك ما رأت عين قط وأحسن منك ما ولدت نساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جت شام تيجي كيست لمومي وانجر لمودي بسوين دندين سيقاله أتيك يجري كريشيت إنه وشركما لخيركما الفداء Jaiba, daawwattoota fi hordoftoota keenya gaarras ustaazi keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qabannee dhufnee jirra. Gaafiilee muraasa wajjiniin kaasna. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordoftan jennee abdii qabna. Gara gaafii keenyaas deebina. Dhiyeenya kana sagalee waamicha bilbilaati. Sagalee ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa nashiidaa isaan manzumaa isaan baasan kanatu dhaggeeffatamaa jira. Isa kana quba qabduu jedha gaafiin achirraa qabu. Ayyama danuunitti baasee. Baasii guddaa isa akka sana gochuudha. Isuma sana iyyuu godhuudha. Hayyama baaftee hayyama baay'een itti baase. Karaa dheeraan itti deeme namni kanaan dura sirba qofitti irra kaayyataa sirba qofitti kaa'ata fakkeenyaaf biyya kana keessaa walliftuun tokko jirtu karaa kaabaa kana nama miliyoonii 2 tordofa. Nama miliyoonii 2 tordofa. Namni miliyoonii 2 laafaa miti. Si galee? Kana kanaaf dhiyeenya kana waaween agreementii teeleen agreementiin wajjiniin godhe. Walii wajjiniin mallatteessine hayyamatti baafne waan isaan barbaadan hunda isaa biirootti bannee hojjetaa isaan barbaadan qaxarree maaloo goone sagantaa achiin geenye geessine jechuudha. Ringitoonii sagalee raayyaa yookaan sagalee amantaa sagalee dhuma islaama sagaleen amantaa hayyamamaan turre zamana dhiyeenyaa immoo akka abbaan ofiisaatii godhatee ofiisaatii dhaggeeffatu gochuudhaan anaafoo faayidaa qabaa faayidaa qabaanaan. Gaafii santu jira. Isa kana ustaaz Raayyaan quba qabu isa jedhu Raayyii jalqaba kana hayyama koo qofatu ta'in hayyama mallatteessee mootummaa dhabbaatii kaffalee gibira gabbaree hayyama maqaa kootiin itti baaseeti. Calli baay'eeti miti. Kanarratti namoonni waan quba hin qabneef jecha wanni kun qabeenya ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Qabeenya ammas qabeenya namni amma fakkeenyaaf wallisaa nama jedhe kana bira miliyoonii 2 yeroo galu galii guddaatti argata abbaan sun. Adda namni galuun baay'ina namaatiin iyyuu warra argata. Baay'ina namni siif yaadee sibira kan waan kan kee hirmaatu tokko lammaffaa namni miliyoonii 2 wallee tokko itti dhaggeeffachuu jecha yeroo inni itti galu akka amantaatti hoo kan jedhu si keessatti namatti dhaga'ama. Akka amantaatti hoo waan adda addaa kana ilaaluudhaan
zabana dhiyeenya kana agriimentiin wajjin mallatteessee jira teeleen asalaa parsantaa irratti walii gallee jechuudha parsantaa irratti walii gallee waan ta'eef an beekamtii koo qofatu hin ta'in ayyamas itti baaseeti ayyamas itti baaseeti keessattuu naannoon Harargee galatooma keessattuu naannoon Harargee baay'ee hirmaate tokkichumaan jechuudha. Rakkootu jira asirratti wanni naannoon Harargee qofti hubachuurraa kan ka'e malee namoonni baay'een waan kana dhagahanii jiran dhagahanii gaafii dhiyeessan maal jedhan seetu wanni kun qabeenya Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaati isaan dhaggeeffadhaa jedhaniiti irraa fayyadamaa jedhaniiti kaasita qofa gadhiisanii kun immoo yookaan nama biraa fayyadamaa jira yookaan isaan hin waan ta'eef amma namni biraa fayyadamuu hin danda'u. In fayyadamnuu jedhanii taa'u jiran hanga sagalee kana dhagaa. Amma namni biraa fayyadamuu hin danda'u. Amma isiniin ala namni biraa. Amma nam tokko fayyadamuu hin danda'u. Nam tokko. Ayyama mataa isaa barbaadeeti miti. Waa kootti eegan achi dhaqee kaampaanii teeleetiin walii galee namni biraa waa hiikuu harkaan qabuu hin danda'u. Himannaa guddaa isa himachiisa. Adaba guddaa isa adabsiisa. Adaba inni adabamuu hin dandeenye isa adabsiisa. Ani akka namni dhaggeeffatu immoo silaa nan barbaada laa beekadhu achitti. Monopoliidhaan qabadheen jiru. Maalin itti godhan biyyaaf hin baasee garuu hayyama mootummaa hayyama waan kanaan godhuun malee uummata bira hin ga'u. Waan kanaan ofii kootti qabadhu malees uummata bira hin ga'u. Kanaaf hayyama kanaan kiyyaan ana bira dhufu malee bakka bira dhaquu hin danda'u. Akka ani biyyaaf hin baase isa kana hoo maaliif hidhee jara kana wajjin walii galtee hojii jette namni yeroo kana dhaggeeffachuu dhiise waa bira dhaggeeffata. Akka inni kana godhe gochuudhaaf akka inni waa biraa bira hin dhayne jechuudhaaf kana godhe amma wanaa kan koo nama dhibbaa wayii ga'eera. Akka namicha walli isaa akka abbaa sanaan arganne nama miliyoonii 2 qaba inni. Ammoo kanaayyuu irra caalaa nama Harargeeti kan ittiin haadhima. Laata gara kanaan immoo bu'aa isinii buusaa jiru. Bu'aa qaba. Bu'aa qaba. Waan adda addaa siif kaffala. Waan atamma jettu hunda isaa siif kaffala. Teeleen siif kaffala. Egaa daawwattoota keenya hordoftoota keenya warri gaafii waan kanarraa hubannaa argachuudhaaf jecha gaafachaa turtan Ustaaz Raayyaan akka quba qaban ay kan kooti anaan gadhiifame maqaa kootiin gadhiifame hojjetaa qaba biiroo qaba hayyama nabirnaaf hayyamame qaba waan kana hojii wal qabate hayyama 5tu itti ba'ee jira kana hojii wal qabate karaa dheeraatti deemame jechuudhaaf si galee beekamtii chaappaa qaba risiitii qaba waan barbaachisaa ta'e hunda isaa cheekii mataa isaa waan hunda isaa of danda'aadhuma wayii dhaabate intarneetii mataa isaa qaba to'annaa akkatti mootummaan gibira isaatiitti to'atu qaba akkatti baatii sisteemii isaa hojjetaatitti qaxaramee jira hojjetaan namni bituu lakkoofsaan asii bachee jira. Eega akkas ta'e haalli itti fayyadama isaatu akkamii jedhanii lakkoofsan qaba kophaatti kan naa kennan. Torba duwwaa tokkoon jalqabee wanni torba duwwaa hamma meeqaatti Raayyaa Abbaa Machaati. Achi booda torba duwwaa tokko torba duwwaa 2 torba duwwaa 3 si galee waan jetteetii miseensataa jalqaba miseensa ta'uudhaaf lakkoofsa tokko fi lakkoofsa tokko ta'ee 822 ta'ee isatti ergita. Isatti na tergite miseensa amma maratadhu siin jetti ofuma asiitiif iyyuu. Karaa gabaabaa immoo kan lakkoofsa san caalaa sagalee dhaggeeffatanii deemurraa Facebook kana gadhiifamee jira koodiin sagaleedha. Akkaan hojjetaatiyyuu akka peejii koorratti isaanis sheerii godhaan jira. Achirratti gadhiifamee jira waan ta'eef koodiilee barbaadan sagalee dhaggeeffachuu barbaadan sana 822 tuqanii ka'anii egaa miseensa ta'anii koodiilee dhaggeeffachuu barbaadan sana itti naqachuu danda'u jechuudha. Kallattumaan irratti galmaa fi daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa gaafiin keessan ifa ta'eera jennee yaadna. Kanarraa immoo ammas kan isin dhibu yoo jiraate gaafii nuun geessanii jennaan immoo ibsa bal'aa isiniif goona jedhee yaada. Kanaasumatti bira tarkaanfana Ustaaz. Gaafii keenya hawaasarraa isiniif dhiyaate bira achi adeebinu. Ustaaz Raayyaan diina qabu. Namni diina ofiitu hin beekne diina isaan fuudhe. Diina qabu. Maal gaafiin akkana? Ala beeka. nama rabbiin jedhe yoo ta'e aduwwi wa aduwwakum aduwwi rabbii yoo ta'e aduwwi nama kooti kaa. Malee kan isin ofitti beektanii. Diina qabaachuudhaaf waan oomishitu diina oomisha bara waan hojjetu diina oomisha. Si galee wama hojjetu khayri taana yoo diina ta'e haa ta'u malee an khayri hojjechuun dhiisu. Waan gaarii hojjechuun dhiisu. Wanni gaarii ni mogizee hundaa asii qaba. Wanni gaarii na asii danda'a. Kana innaan waa gaarii hojjetteedha yoo asii argame moojisaati akka barbaade. Diina qabaachuun qabaachuu namni tokko waan hojjetu wanni hojjetti waan nama miidhe waan lafa miidhe waan uumama miidhe oo ta'e diina qabaachuun kee shakkiin qabu.
سيقال ربي إنه كل مواني دينك أبعد في دينك أبو بيتون تاني ربي تبرتنا كفاتا فين رافق وعلى فميل نمميل سيقال وهم نميل وعلى لفميل وما ميلاتي عند سايو وربي نربي ودان غربي كسجران وانت جناني ولي كسجران Gaafin itti aanu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa bara wayyaanee keessa jiru bara durii keessa sodaachisaa fi akeekkachiisa adda addaas kanaan yookaan maallaqaan bitamuu bira darbanii akkamitti as gahuu danda'anii jedha bara sana keessa namoota hedduu. Waanan hadhatti qaanfachuu danda'u kaleessa hadhatti qaanfachuu danda'a waan silaa utuun silaa waan akkanaa godhe jira ala amma fakkeenyaaf uummata kanaa fi hawaasa kanaa fi waan hawaasni kan goota hin beekamti. Keessaa isin deemuun na biraa yaa'e biyya gootuun. In ulfaatu jedhan bara in ulfaata baay'ee ulfaata baay'ee ulfaata ulfaatina sana keessatti waa danuutu jira iyyuu fakkeenyaaf akkaraan itti nama bira dhaqu faa dhabuutu jira hattaa nama bira mana keessa jiraatan dhabuutu jira mana keessa jiraatan dhabuutu jira mana kan koo yeroo tokko naannoo qacanee madaanaadhaam kan hin jiraadhaa achitti waraanni makkalaakayaa dhaqee marsee karaan itti deemuu dhabee ana najarinan beekanu baranda barfadhaa dubbisee fa'a mana beeku dubbisee fa'a baranda barfadhaa yeroo gari poolis xaabiyaa jira wallaa anachuman ta'a poolis xaabiyaan fagoo miti kunoo gara gadiinuma kana jira anachuman ta'a yeroo barbaadanii fa'a kan maannoo raayyaa jedhanii fa'i dhufanii barbaadanii raayyaa kana dheeraa furdaa gabbataa wayii yabbataa wayii barbaadu ani immoo yeroo sana ofii kootiifu uffatuma ofitti dibadhee deema qalamii uffata dibachuu beektaa uffatuma ofitti dibadhee deema namni keessa barbaadee na argaa waa wayii keessa deemaa jedhee akka Abdallaa nu Masuud jedhanii eekko nama guddaa wajjin wal na biran qabu akka sana kana wajjiniini ati seettaati makiinaa asii jalaa bahi karaa Adaamaa deemi karaa Maaloo deemi karaa akkanaa deemi eessaan hin ba'a karaa kallattii biyyattii addaan nama na beeku irra kaa'atanii na eegu awwaan hojjenne macaaftu lama jara lamu qixxeessaa fa'aa wajjiniini jara namootuma agartee warri dhimmi uummata keenya kun isaan yaachisutti ni dhiyaadhaa hin beeku jedhee gammachuu magarsaa kun fa'aan jarri Asafaa Tafarraa Dibaabaa kun namoonni jarri Dr. Girmaa Amboo kun namoonni baay'een warri wajjiniin jiru baay'eetu beeku yeroo sana artistootatu aazaa gootee egaa eebbisaan du'e asii inni kaan inni dhamaa hin butamaa hin badaa bittaanii dadhabeera ijoollee keenya warri yaa'e warra bitamuu didee beekan. Bittaa dadhabuu keessatti hin bitamnu jedhanii dhiisanii yaa'an jechuudha akka siiraatan dhabanii hin bitamnus hin deemnus jedhee kan hafe malee hin bitamus hin deemus jiraatanii mana hidhaa dhiphisuu gaariidha deemanii lafa bal'isuurraa kan jedhuun ofitti mi'an siigalee karaan deemuu dhabee gaaf tokko utuunii akka kana karaa namni keenya wayii kanaan durallee maqaa isaa kaasee haasa'eera keeppiin itti kaa'ee maal jedhee cidhaa wal fakkeessee amaamota harka rukutaa cidha isaan deeme annan baqataa jira baqa kana deebiraa dhaqoofi miti karaa biyya dabuubii kana keessa meereqii takka turii kottu naan jedhanii ijoolleen keenya dabuubii keessa yoo turte nagaadha oromiyaa keessatti oromootiyyuu ishii siin jedhu amma itti baqa jalattiin kun si galaafatti jedhanii cidha na ergan cidha kana otoo hin deemee masaan kan koon fudhanne ammoo dabuubii dhaquu waan wafaan maaliitiin walii galaga maal hojjaa jedhama maa inni asin jedhama kana namaan naa wayyaa Adaamaa taa'uun narra jira Adaamaa kana warra kaabaa kanatu iyyuu asiifachi keessatti gaa bakka gurguddaa qaba namni keenyas namni gaggaarii keessa jira achuma dhaqee xiqqoo mataa dabsadhaa Adaamaa karaan Adaamaa dhaquun nabeen cidha kanaan wal makadhee cidha qaallichaa dhaqee achi bulee utuun achi wal deemaa jiru makiinaan naan garagale makiin ammayyuu cabaadha dhaabbiin koo gurmuun koo kun ammayyuu cabaadha hin hojjetu jidduu kana fayyadii eenyaa baalee dhaqeetuun hin beekin daakuutti baadhee innani jidduu kana na jalaa cabee toyyuu jidduu kana amma eessatti hin ba'aga amma eessatti ifama makiinaan garagale an caccabe namni na biratti du'e shamsuun na biratti du'e eessaaniyyi karaa eessatti ifamare sila Adaamaatti hafuudha kaayyoon jiru Adaamaatti achumaan bu'ee Adaamaa dhaquudha karaan Adaamaa baanu dhabameennan karaan Adaamaatti ba'u
Sila uffataanis of dhufamaara. waadanuu jira ammoo eessa ciifama achumaanii agalatoomtu ijoolleen keenya yeroo sana Abdallaa Ahmad Jimmaatuyyuu Ahmad Jimmaa obboleessaati kan fuudhu Mahammad Ahmadii mana ofii ciibsan eessa ciibsure isa hadha fuudheyyi hadha mana ofii keessa bakka silaa ofii ciisu bakka ofii ciisu sana na ciibse achi keessatti utuu na wal'aanu ji'a lama wayina wal'aanee wayyaa achumaan ka'een deeme amma magaalaa dubbiinis akka uwwa duraatii miti hin qabbanaa miti hin qabbanaa harki kun hidhaa gara ji'a ja'a taa'ee hidhamee taa'ee akkamitti jiraat taa'ee dhiqaa uummatuma keessa hin jiraat uummatuma keessa hin jiraat dhokataas mul'ataas akkan bareedduu dhagaa alaa kullee haaliin ani rifannaatti hin qabu. Waa tokko kana dabarsee reedees waan dabarsee qaba jedhees lakkaan maaliin godheef hima akkana ta'uudhaan waan godheef qabaadhe malee anoo waan gooneefi maali lakkaan lubbumaanuu dabaranii as gahuun kun akkamitti danda'ame bari gaafichi inni moo deebii tokko itti qaba rabbiin inni nama ajjeesu mirga qabu hin jarjaru namni si nama ajjeesuudhaa sifachi fiigdimuu hin dandeessu kanuma jidduu jiran jedhumaanuu jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa kara biyya alaa kana yoom deemanii akkamitti deemanii eessa naqeema naqeetuma hin galee miilumaan kara biyya arabaa kana fa'aa yeroo sana karaan biyya arabaa inni ammaatte bara 2000 meeqaa waa'ee quraanaa wal qabatee quraana irratti uummanni roorroo quraana irratti gaggeessanii jennaanii Ahmadiin Jabaliis jira doktoroonni keenya namoonni baay'een akkana sitti hafuun adiidhan isaa ulamuu mannatti qabsaa'ee na baasa baatu malee uu jedhanii tumoonni hojjette kun biyya wal ficcisiisaa jedhan akkanatti fudhatan jechuudha. Wanni hojjette kun biyya wal ficcisiisaa jechuun naannan beeka akka uummanni warri dhimma nageenyaa PhD irratti barreesse nan beeka. Waan hojjette sana irratti akka jedhu namoonni baay'een PhD irratti barreesse maaliigaa mankaraaressaa jedhee irratti barreesses nan beeka. Akka jedhu riisarchii itti godhes nan beeka Afrikaa keessattis bakka adda addaatti quban qaba. Kanuma wajjiniin garuu qopheessitee dhiifte quraana irratti lole malee quraana nu jalaan tuqinaa isaaf jiraan naan jedhe hoo maqaldiin qalladamu ma akkam akkamittiin callama idee laalaqa kana akkanitti callisu dhabeetanii itti iyye baganii baganii akkamitti baate biyya Jamaala Liyyiin na baase bakka yoon hime maal ta'a Jamaala Liyyii halkanii guyyaa hirribanatti dhabee awwalii imaamii wajjin awwalii imaamman ofii na kaa'eeti akkuma kana ijoolleen sarboo ijoolleen keenya tokko jirti Zumar Abbaa Machaa jarri mana Zaakir Abbaa Machaa walii galanii inni kun as atuu asii fitina dabarsan utuu jala na dhoskanu Jamaala Liyyiitti na kennanii Jamaala Liyyii immoo halkanii guyyaa utuu deemu Harargee keessa na dabarsee halkanii guyyaa cheenii dhuma namoota kiyyaatiin hin bahe jechuudha Jamaala Liyyiin artee hedduu laffa'ee keessaa walii maamii jara ijoollee keenya jira Jimmaa ijoollee sarboo kana tuyyuu walirkaa na fuudhee akkanitti mataa qaqqabadhee maaloo na dhoskanii iddiin jiru wallaalchisanii waa tokko uummatatti na kutanii kaanitii karaa naa mijeessanii asii karaa Somaaleetiin bahe eenyu jettee baate nan gaafatin bagan bahe bahe eenyu jettee baate paaspoortii akkamitti baate jenni paaspoortii eenyu natti kennaasi ofiifuun barbaadamaa obboo deemi ko qoyyaa akka jedhu gaafiin ijoolleen akka jettu Ustaaz Raayyaani inni Oromiyaa kana keessa rakkoo jira ammayyuu akkuma jirutti jira maaf Ameerikaa fa'aa biyya bilisummaa biyya dimokiraasii kana maaf hin jiraanne carraa ni qabu jiraachuu irraa naajaan qabu maanni hamma nama jiru kana caalaan jiraadhu yoon isa jira kan ofitti mee jira amma irra gammachuu qaba Ameerikaan yoo naqee maaliin godhe uummata kana maaliin nama godhe maa Oromiyaa keessa wanti maaliin nama godhe anoo waan goone garee siyaasaa keessa hin jiruudhaan deeggaraa siyaasaati miti deeggaraa tokko waan tokko hin deeggaru roorroomuu hin danda'u roorroon mata kootii immoo hin danda'u ba yoomiyyuu ta'u kun immoo siyaasaa miti ba roorrifameetanii daraana jalaa roorrisinaa kaleessas akkanumatti adda barree jedheen kana taana malee ani roorroon mata keenyaa hin danda'u bakka kamiifu mooma barbaadde jedhaa roorroon mata keenya taa'ee arguu hin danda'u yoo waan godhuu dadhabee uu jedhetu maniyya malee keessuma taa'ee bakka duuti isaa du'a kooti cabni isaa du'a kooti waan caba kooti waan ta'eef nama akka amantaattis nama labbi dogoggoree nuun qalqine si galee maa dogoggoratti nu fudhatu maa hir'anne kana innaan roorroo mataan dadhabe malee
وانا بوفين كاب وابيتي كو دي waa balleesse anu waan balleessine maalifan ba'uudha cinqama yoo oromiyaa keessa ammas nagaan hin jiru ta'e guyyaa kan koo abadan hafuu hin danda'u rabbiin rumicha jaamaa qallaba bara rabbiin rumicha jaamsee kee qallaba rabbi rumicha jaamaa qallabu rumicha jaamaa barbaadetu malee silaa waan argan qallabameetuma jira namoonni baay'een biyya keessa hawaasaaf hojjetee waggaa namoonni baay'een hawaasaaf hojjetee waggaa 10 hojjetee booda deebi'ee hawaasaan jibbamaa yookaan hawaasaan xiriifatamaa iccitii milkaa'ina ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa hawaasa biratti jaallatamanii maalidha milkaa'ina maal godhee milkaa'ina maal hawaasuma biratti hawaasa hojjechuu jechuun maal jechuudha mee maaliin godhee mee bishaan keessa kamiin hin olqaabee quuqaa isaan quuqame malee taa'ee qophaan mukan koo sigalee qophaas taa'ee namaa wajjininis si wajjininis ofii wajjininis taa'eetuma jechuudha moo ta'e malee maaliin godhee maaliin ni milkaa'u jechuun maali kan biraa immoo waan inni itti ajajamu tokko iyyuu hin qabu sigalee darbe rakkina koo naa wayya bal'inaan bitamee jira dur rakkina koo kun fadhee rakkina kootti gammadee fandala dhaqee bashannanee jira dara maaliifi maal namni nama waa godhee bara aara galfatee rafee hin bulu bara ma obboleessa isaa waa godhee miti namuma akka isaa waa godhee miti ma akkamitti rafagaa ani immoo isiisan alaa isiinan of hirkaa qabu sababa kan koo waa miidhamuu dhabu sababa kan koo roorroo wayii gaggeeffamuu dhabu sababa kan koo zulmiin hojjetamuu dhabu sababa kan koo zulmiin deeggaramuu dhabu ammoo kan koo daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaa keenyatti akka irraa waa barataa jirtanis akka itti bohaaraa jirtanis abdii guddaa qabna gaafii kanarraa kan xumuraa kan ustaaz Raayyaadhaaf dhiyeessinu ustaaz waggaa 30 olii fi karaa manzuumaatti hojjechuutiin bakka biraarraa isas gurtanii qabsoo keessan karaa kanatti jijjiirtanii jijjiirte qabsoon koo la afaan saadhaa jechuudha sagalee hawaasa bira ga'u qabsoon qabu si an qabsoon qabu bara gaafii kun xumura gaa isuma miti qabsoon qabu fakkeenyaaf daraa fayyaa ta'e hin ta'an adiis innaan dhukkubsachuu qabda namni naan jechuun qabu lakkee dhukkubsachuu malee jiraachuu dandeessu maal nagaa miti ba kanaaf maqaa kan koo malee keetiin hin owwaadhu bakka maqaa kootiin malee keetiin hin owwaadhu of ta'uu dadhabus si ta'ee hin jiraadhu jedheen jiraadhu hin ulfaatu jedhu waggaa 30 oliif manzuumaa kana waggaa 30 oliif tajaajiltan yerootti amatarraa amatatti hawaasni isinirraa eeggatee yeroon haala adda addaatu dhufee namarra darba yerootti bal'inaa jira yerootti dhiphinaa jira yerootti yeroo dhabdantu jira waggaa 30 kana guutuu isaadhaa akkamitti osoo addaan hin kutin hawaasa biraan gahuu dandeessanii jedhu waggaa 5 qofa deemee namoota dhaabbatutti ulfaatu jira namoota deemsa dadhabee namni rakkina uummata isaa rakkate ciisee aadaa buluunnis namni rakkina amantii isaa rakkate ilaa ba'aan koo lama kan uummataa asiinatti jira kan amantii asiinatti jira waggaa meeqa majlisa Itoophiyaa jedhanii fidanii ba'aa isanuu baannee socho'uu hin dandeenyu rabbira mataa godhuu fi Haji Muhammad Saanii Habiibi gaafa ijaaru የሙስሊሞች ማህበር jedheeti kan inni jalqabe maabara islaamaa jedhee jalqabe akkatti awwaalamus dhabee bakka itti awwaalamus dhabee tafarii mokonnin azaagootiin yennaan jechuudha laasillaasee mumaati azaagootiin yennaanii isiin azaagootiin yennaan akkatti ummata islaamaa kana walitti qabu dhabee ummanni yeroo sanaa ishee Sa'iidfaan kana malubbuudhaan jiranii hundeessan waan kana achi booda tajaajilanii Haji Muhammad Saanii Habiib duniyaarraa galanii jennaan ajizul makaan dhufanii imaama masjidaa ta'anii waan kana hooggansa keessatti immoo namni biraa harkaa fudhatee jechuudha deemsa keessa jijjiirama 1886 asii Tigireen nama meeqatti ajjeefte suni gara nama meeqaatu irratti du'ee gaafa sana keessa hin jira la'an an gaafa sana jira hiriiratti sana irra jira hiriira gaafa sana baamee namni itti du'ee sana jiraan gaafa masjida keessatti shuguxiin ol galee namni ajjeefamu hajiin tokko faan asuma markaatoo Anwaariin keessatti islaamaa harkatti haijaa godhanii islaamoo amrii dhimma islaama gumii islaamaa harkatti galfachuuf jecha nama hiriira akka inni bahu godhanii Sheekh Muhammad warra jaatii fi garee waxaatotaa jedhanii adda baasanii wal lolchiisan jalqaba Muhammad Zeenzaar Raddiin keessa jira kan amma kun wajjin jiru kun si galee amma jas jedhanii walitti garaagaranaa walitti oofanitti wal keessa dhaqan laaqanii ka'anii hunda jaraa keessaa baasanii ofii jaraatti fudhatanii majlisaa kanatti hoogganu jalqabanii hamma yawwanaa amaamaa maratti achi ta'a malee nama biraatti hooggana amaamaan tuullaa
Amaamantuudha. Peeroolii sadiin damoota bakka sadii nyaatu ila adda. Utuu silaa waan nyaachuun nama gabbisee silaa bara asiin jiranuma. Silaa taataaniiru iyyuu. Akkanaan dhayyisiisa. Nyaachuun nama gabbisu bo'o. Namni qoonqoodhaaf jiraatu wama barbaade namatti hojjetaa beeke. Namni yoo rabbii jiraate garuu kan kun hin ta'u, kun hin ta'u, kun hin ta'u, kun hin ta'u jedhaa deema. Kun kooti miti, kun keenya miti, kun hin bareeda, kun hin fokkisa, kun dukkana, kun ifa jedhaa deema namni rabbiin sodaatu. Yoo rabbiin hin sodaanne immoo karaan isaa bal'aadha. Hammu humbutuunahum irra caalaa garaadhumaaf yaada. Irra caalaan isaa hin jedhaa jira. Kanaaf majlisa akka kanaa deemaa jira miti gar tokkoon amantii gara kanaatiin najjeeta. Gara kana immoo hawaasa isaa miskiinoo biisaatii buyyuu waan nyaatee bulu yaaddaa oolu kana keessaan daladhe ishii maal godhinaan jettan. Anquu ba'aan ba'aadhuma gara kanaan dhabu gara kanaan dhabu asiin ajabaarii asiin mankarareessa asii waan barbaadde jedhi malee lachuu anaa ba'aadha. Isa jallise gaafadhu malee isa dubbate maa gaafattanaan jettu. Kana kunuuf. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaan irraaf qabnu asuma irratti goolabamee jira. Guyyaa biraatiin walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.